Nagaa caaluu nagaa waaqayyo sinii dhafa baay'atu hordoftoota qiddoo yuuteef mara keessan siniin jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha Abiraamii ruutaadhaa fi dabdaabbee kenneetu jira. Dabdaabbichis immoo akka gara halaa deemu jechuudha. Jennee dubbannee turre diraamaatu qophaa'aa jira kan kufe sobaaf jennee jechuudha. Ishiinillee kanaafidha kan inni mucaa koo jechaa ture. Mucaan natti agarsiisee dhufeen ilaala jechaa ture. Kaleessallee nama natti ergee anisillee tole jedheetoo ture. Taanaan haa ta'u garuummoo osoo anii fi inni hin xumuratiin ana meedaa irratti nagatee jireenya koo bittimseetoo adeemaayii jettee jechuudha. Kuni baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Dhugumaanii karoora isaa kaayyoo isaati jechuudha. Isa biraanis immoo hiyyuuni ruutaa kan karaa banaa jiru siidha jedheetoo jira. Ammas irra deebi'uudhaan kaleessallee akkas jedheeniitoo ture jechuudha. Nama baay'ee dallansiisee irratti hojjetameetoo jira. Saatii irratti jedhamee waan baay'eetu ture yennaanii isa kanaafi ana miti kan ture ga'ee kana fudhachuudhaafi kan kabajuu qabu haadha manaasaa yookiin immoo manasaa dhiira malee dubartii miti. Ani kana caala maaliin godha jettee jechuudha. Haala da'umsa isheetillee gaafateetoo jira. Baay'ee ulfaata yeroo sanadhaa fi garuummoo hin irraanfatama jetteetoo jirti jechuudha. Anaanii kuni ana wanti sana dhibeetoo jira jechuudha. Asirrattis immoo kinooti gaa'ii gaashiyyeenis dhufaniitoo jiru jechuudha. Biiniinis immoo maaliif gaasheen callisanii jettaniitoo jirtu. Isa kanaafiyyuu anatu fideetoo dhufaa jedheetoo jira jechuudha. Miirrima dhaggeeffachaadhuma irramaa dubbanna dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hanga kanaatti callifamuu zimmi jedhamu ni qabaata jedhee hin yaadu ture jechuudha. Adda waan hundumayyuu balleessee intalli gaaffii jaalalaa gaafattee isa biraanis immoo karaa ittiin harka ishee keessa galchitu boolli ishiin hin qotiin hin jiru, gaarri ishiin hin bahin hin jiru. Bicha nana dhibanaan አብርሃም ከኤርሜላ ጋር ወደ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ እያለ ነው። በቃ እስከ መለያየት ደርሰዋል እና ከዚህ በኋላ የምንጠብቀውም ጊዜ የለም። አብርሃም ከኔ ያመልጣል ነው? ከኔ አምልጦ ሌላ ቦታ ይሄዳል ነው ይመስልሃል? አሁን ይመስልሃል? ስለ ጋሽ አሁን አብርሃም ምን እንደሚያደርግ በሳት አላውቅም፣ አልገባኝም። ይገባሃል ቢንዬ? አብርሃምም አይሄድም ሌላ ቦታ። እኔ ነገሩን ያስተካክለዋለሁ። ሌላም ሰው ጨምራለሁ እኮ ነገሩ ከበድ ሲለኝ ደግሞ እኔ ብቻ የማስተካክለው ነገር እኮ ነው። ለምን ብቻ አስተካክለዋለሁ። እስኪ የሚጨረጨረው asirratti amma gaashiyyeen jechuudha. Akka isaan jechaa jiranitti biiniin Abiraamii fi Ermeellaanii biyya alaa deemuufidha jennaanii Abiraamii eessayyuu hin deemu ana shawwadee eessayyuu hin gahu. Akkasumas immoo ani yaada nan sirreessaa nama biraas dabaladhee garuu immoo aniyyuu sirreessuu nan danda'a jechaatoo jiru jechuudha. Asirratti gaashiyyeen yeroo darbee sin hamallaxee osoo nanii sirreessaa jettanii jechuudha. Kan inni biyya sana deemuun qabaa achittan boqonnaa qabaadha jedhee sin otollee gadditanuu kan inni deeme jechuudha. Gaayii sammuun sirree miti jechuudha. Isa dhugaa siniin jechuudha. Fi Abiraamii mee jedhaa kaa baay'ee sin kabajnaa baay'ee sin jaalannaa dhugaa dubbachuudhaa fi ብዬ ነው የሚፍጨረጨረው። እውነት እች ልጅ ማለት ነው አልፈረኩባትም፣ ፈርጄባት አይደለም፣ ፊትም አልፈረኩባትም፣ እግዚአብሔር ፊትም አልፈረኩባትም፣ አሁን አልፈርድባትም። በሱ እሱ አመልጣለሁ የሆነ ነገር ቢል የሆነ እንዴት ነው ፈረስ በልጓም እንደሚያዝ እዥዋለሁ። እሱ ግን የተረጠጠ ያመለጠ ነገር መስሎታል። እዥዋለሁ። akka isaan jechaa jiranitti jechuudha. Ani mucayyoo kanatti duras hin faranne ammas hin faradu. Abiraam immoo miliqeen deema inni jedha taanaanii akka luugama fardaa qabanitti isaan qabeetoo jira. Eessayyuu na jalaa hin naqu hin miliqu na jalaa jechaatoo jiru jechuudha.
ከኔም አይከብድም። ደግሞ አሉ ሽማግሌዎችም ጨምራቸው ሽማግሌዎች አሉ። በዚህም ላይ ሽማግሌዎችም ጨምራለሁ። ብዙም ጨምር ሰው አለ። ደግሞ ማለትም አሁን እንዳይደገም ብዙ ሰራው ስራዎች አሉ። ይሄ ነገር እያቀናጀሁ ነው። ትቼው አይደለም እየሰራሁ ነው ያለሁት። እየሰራሁ ነው፣ አልተውኩትም። አሁን ሰው የእሱ ተመልካቾቹ የኔም የሚወዱኝ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ይውደዳቸው። ለምንድን ነው ተው የማይለው ጋሼ? ለምን አይመልስ? ለምን የማይመልሰው? አንድ ልጅ መመለስ አቅቶት አላቃተኝ። አንድ ልጅ መመለስ እኮ አላቃተኝ እኮ ጋሼ። ለምሳሌ nani sirreessaa jechaatoo jiru jechuudha. Yeroo lammataatiidhaa fi deebi'ee lolli kun akka hin uumamneedhaa fi isa dhumaa in sirrataa. Ana duwwaa immoo osoo hin taane jaarsolii hin biraasii in dabalamu. Hordoftoonnis immoo in dhiistee gaashee kannaan jedhanii fi ani in dhiisne mucaa tokko dadhabeetoo miti jedhaniitoo jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dhalli karaa jallinaa qabateera taanaanii dhugaadha hin danda'amu. In beenna waanta ta'eef jechuudha. Garummoo Abrahaamii waanuma ta'etu isa dhuunfatee waanuma ta'etu bakka hiriyaan taane nyaattee nama harkaa nama nyaattuutu isa mudatee waan baay'eedhaan jechuudha. Jireenyi isaa waliin dhaamee dubartii kanas boochisee jedha malee Abrahaam baay'ee nama qajeelaadha. Baay'ee nama gargaaruudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudhaና የለንም እኮ ነው አሁን ላይ ጊዜ የለም። ከዚህ በለጠ ምን እስኪሆኑ እንጠብቃለን? ምን እስኪያደርጉ ነው የምንጠብቀው? ነገሮች አሁን ላይ ብናደርጋቸው የተሻሉ ይሆናል። አሁን በፍጥነት ላስተካክለው እችላለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳኛል። ደግሞ ባለፈ የተናገርኩት ነገር አለ። ይሄ ነገር ለምን በአንድ አይስተካከልም ብላችሁም እንትን አትበሉ። እኔ አሁን በቃ የማይደገም ስራ ሰራለሁ። የማይደገም ስራ ነው ሰርቼ ሞጣው። እንደገናም አሁን አለባብሶ ቢያርሱ በአረም ይመለሱ የሚባል ተርታ egaa akkasaan jedhanitti jechuudha. Ammuma kana maaliif hin hojjetamne? Ammuma kana maaliif hin tolfamne kan jettanidha. Ani garuu immoo wanta deebi'amee hin banne tokkoon hojjedhee baha kan isaanii jechaa jiran jechuudha. Egaa Waaqayyoo dhugaa dubbachuudhaa fi isaan gargaaru ammayyuu sirreessuun hin danda'a jedhaniitoo jiru jechuudha. Biniin immoo sodaateetoo jira jechuudha. Maaliif guyyaa isaan ka'an guyyaa isaan deeman sana waan hin murteessineef asaamaa kan jiru waan akkanaati waanta ta'eef dhugumaanis immoo asaamuu qofa osoo hin taane erga haadha manaatti dabdaabbee laatee kana caalu ni jiraata jennee wanta yaannu tokkollee hin qabnu jechuudha. Ani hin beeku jechuudha. Wanti biraas jira guyyaa har'aa wanti ta'e wayiis jechuudha. Sagara dhumattiin isinitti hima. ሳይጨርስበት ምንም ቢሆን ምን አይወድቅም። በሩጫ አይወድቅም። በሩጫ ብቻ ቢገፈታ ሰውዬ ይጎዳል እንጂ ቅድሚያ ስር መጨረስ የታች ያለውን መጨረስ ማለቅ አለበት እና ለዛ ነው። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ማግዝ ነገር አለ? የምታግዘኝ ጊዜ አለ አናግርሃለሁ። አንተ የምታግዘኝ ጊዜ አለ ቢንዬ። ብዙም እኔ ሮሮ አልፈልግም። ነገሩ ከተመለስኩበት ሮሮ አልፈልግም እኔ። Isaan egaa akkasaan jechaa jiranitti muka tokko yookiin mixuu baataa yeroo ta'ee simuma jedhaniin dhiibu taanaanii injiguu namicha dhiibu sanatu miidhama malee jechaatoo jiru. Egaa biiniin immoo wanti isin gargaaru jira jennaanii iddootti nagaragaattus jira. Isaaf si waama garuu immoo ani roorroo hin barbaadu qophaa koyyuu nan danda'a waan jedhanidha. ሰውንም ጨምርና ሰው ጨምርበታለሁ እኮ ብያለሁ ቢንዬ። እጨምርበታለሁ ብዙ አላብዛብህ። ሰው የተወሰነ ሰው ጨምራለሁ እኮ ጋሼ። ሰውም ጨምረ ሽማግሌዎችንም ሰብስበ በቃ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አብርሽና ሩታ አስታርቅልን። ሰላማቸውን አፍቆናል፣ ፍቅራቸውን አፍቆናል እና ጋሼ እንደምንም ብለ በቃ እኔ ከዚህ በለጠ ልለምን አልችልም። በእግዚአብሔር በቃ እንደምንም ብለ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መስዋዕትነትም ከፍለ አስታርቅልን። Asirratti jechuudha yeroo tokko qofa araarsi yeroo tokko qofa maal ta'ii
hin jedhamu. Namni dhala isaarraa yoomiyyuu garaan kutatu baay'ees akka jaalatanii jechuudha kan isaan yeroo baay'eellee dubbatan jechuudha. Isaanis immoo qophaa koo miti nama nan dabaladhas jedhaniitu jiru irra deddeebi'anii jechuudha. Biniin immoo jaalalli isaanii nagaan isaanii boqonnaan isaanii nu yaadachiisetu jira kanaafiyyuu jedhee jira jechuudha. Mee dhugaa dubbachuu fi waaqayyo nagaa buusu dhugumaan nagaa buusu dhugumaanii abbaaf ilmoo haadhaa fi ilmoo sadda hin baasiini ደግሞ ነግሬያችኋለሁ። የሆነ ነገር እንትን ሳትሉ ትዳር ላይ ትገቡና ይሄ እያየ ይተቀጣል። ብስለት አሪፍ ነው። አይምሮ ብስለት ያስፈልጋል። ልጅነት ነው። dhugaa isaanii jedhan calluma jettaniitoo gaa'elatti seentu. Gaahilli bilchaanina sammuu barbaachisaa jedhanii jiru jechuudha. Egaa Ermiyyeen immoo guyyaa har'aa jechuudha baay'ee bashannanuu qaba, boqochuu qaba, aara galfachuu qaba, dhiphachuu isaan barbaadu, bakka cinqisa hin barbaadu kallattii kamiiniyyuu jetteetoo jechuudha. Gaayii Abiraamidhaanii dirqamadhaanii fuutee deemteetoo jirti jechuudha. Abiraam akka inni jechaa turettillee achirrattillee jechuudha. Mucaan koo nan yaada. Kanaafiyyuu mucaa koo guyyaa tokkotti guyyaa lamatti dhaqee ilaaluun barbaada gaafa inni jedhuuni achirratti jechuudha. Fuula Abeelii fi fuula Buraa jechuudha ilaalaan ture jechuudha. Innaan akkas jedhu keessi isaanii baay'ee gammadaa hin turre. Abbaatinnatiin kee irraa hin haqamu rakkoon qabaatu akkasumas immoo bakka itti deemte sanatti suura kaasanii akkasiif erganii ingoona jechaanii dhaqanii Abeel ture jechuudha. Isa kana gaa'ii isuma dhaleetu beekaa inni hin dhalle immoo inni akkasumas illee inni hin dadhabne inni waan baay'ee hin taane homaa waan tokkoyyuu hin beeku jechuudha. Garuu dhala kanaa haala kanaadhaan burjaajessanii fedhii isaatiin alaa tole baqqaa nan deema jedhe jechuudha. Innis kutataa ta'uu hin dandeenye baqqaa otoma hin fedhu baqqaa asumatti taa'uu barbaada jennaan as yoo teesse cinqamuu malee maal fayyada inni sunis akka barbaadetti waan baay'ee haasa'a jedhaniin jechuudha. Dudubbatanii akkasittidhaanii fuudhanii ba'aniiru jechuudha. Bakki bashannansiisuu jechuudha. Eessa akka biyya kam akka ishiin geessitu lafa kam akka ishiin geessitu hin beeknu jechuudha. Yookiin hawaasaayyuu ta'uu danda'a. Innaa egaa yeroo kana akka hin dogoggorsiisnan isa bichaadha jechuudha. Kan inni jireenya isaa keessatti isaaf sodaadha Abiraam jechuudha malleedha. Innaa inni kun hundumti isaayyuu haraa miti. Akkasumallee isa biyya alaa kana deemuudhaaf jedhanii ruuttaatti kennan kanallee jechuudha. Kaleessa haasa'amaa ture deemee ture bakka waan baay'ee ture jechuudha. Ishis waan laphee cabsu ishis waan miidhu hin qabu garuu sirreessurra jechuudha. Gara gaa'ela isaatiitti deebi'uurra bakka balleesseera haadha manaa koo haadha manaa koo jalqabaati haadha mucaa kootiiti anaaf gatii guddaa baafte natti dadhabdeetta jedhee bakka sagalee baasee dhugumaan eeyyamamaa ta'ee of kennee haadha manaasaa dhiifama gaafatee jireenyaaf jiruutti deebi'uu dhiisee yeroo inni dubartii biraa wajjinidhaan jechuudha lafa bashannanaa deemu ishiin immoo jechuudha mucaa qabattee jechuudha yeroo manatti galtee jettu kuni dhugaa dubbachuudhaaf akka kootti baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Garuu waan hundumaa keessatti waaqayyo jira. Kana hundumayyuu sirreessa ta'uu danda'a. Akkuma abbaan kun jechaa jiranii waaqayyo isaan faana haa ta'u dhugumaan gaa'ela isaanis walitti haa deebisu jechuudha. Kan inni jaalladhu gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama shaalom.